Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Abaa'oo waboon uummata Oromootiif irratti diinni guddaan Ahmed caalu hin jiru lafa Oromoo irraa saamaa jira jechuun ibse. Dhimmoota yeroo jechuun abaa'oo waboon ibsa kaleessa waxabajjii 10 bara 2025 baaseen diinni guddaan Oromoon qabu Ahmed akka ta'etti caqasuun abbaa qabeenyummaa lafaa uummata irraa fuudhuun abbootii qabeenyaa dhuunfaa keessaa fi alaaf gurguruuf dhaadatee ture raawwachuutti jira jechuun akeekkachiise. Ibsi kun akka jedhutti humna dilbii akka sabaatti qabu fagootti sodaachuu fi qabeenya bal'aa irra qubatetti bololuun seenaa jaarraa darbee keessatti Oromoon sirnoota bittaa dhufaa dabraniin akka diinaatti ilaalamee ajjeefameera saamameera jedha. Sababoota qabsoon bilisummaa Oromoo ijaaramuun adeemsifameef keessaa akka ijootti ibsa abaa'oo waboo kaleessaa kana keessatti qacaqafame daba seenaa keessatti irra ga'een haala qabatamaa sabni keenya har'a keessa jiru jijjiiruu fi ajjechaan akka sabaatti irra ga'e gonkumaa akka hin deebineef ture jedha. Yeroo bifa qindaa'een bara 1960moota keessa eegale irraa kaasee qabsoon bilisummaa Oromoo kaayyoo lachanuu galmaan ga'uu keessatti injifannoo cululuqaa galmeessaa turuu isaas caqase. Bara 1975 lafa harka Oromootti deebisee bara 1991 hanqina isaa waliin daangaa Oromiyaa sararee afaan Oromoo afaan hojii taasisee ka jedhe jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo kun haa ta'u malee bara 2018 irraa kaasee injifannooleen kun hundi sududaan duubatti deebi'uu jalqabanii jedheera. Muummee ministeera Itoophiyaa maqaa caqasuun hammeenya inni Oromoo irraan ga'e kan ibsi abaa'oo waboo kun Ahmed Oromoo ajjeesuu, hidhuu, salphisuu hojii idilee godhatee aangootti bahee utuu lugni lafa hin qabatin waraana jalqabaa qaban Oromoo irratti jedheera. Humnoota kaan yeroo dhiyoo as waliin loluu eegale hundaaf ajandaa fi hidhannoo kennaa mana haadha Oromootti ibidda erguu ka jalqabe guyyuma aangootti bahee sana ture jedha. Ahmed yakka hammaata hanga dhala isaa ilaalchisaa rashansiisutti ga'e ka jedhu ibsichi biyya abbaa isaatti Oromoo fixaa bakka baqatee deemetti illee diina ta'ee akka ari'amu taasifamuu hawaasa Oromoo kulkulfatee ibseera. Maqaa Oromoo dhaachaa wallaalummaa daangaa dhabeen dinagdee kuffisanii bulchiinsa mancaasuun maqaan Oromoo salphifamee ka jedhu ibsi kun bu'aan Ahmed Oromoodhaaf fide biyya keessatti du'a gadadoo fi hiyyummaa ka biyyaa baqateef ammoo salphina saalfii fi diinummaadhaa jedheera. Garuu ammayyuu gidiraan kun Ahmediin hin quubsine bara 1975 asitti yaalame waan hin beekne abbaa qabeenyummaa lafaa uummata irraa fuudhuun abbootii qabeenyaa dhuunfaa keessaaf alaaf gurguruuf dhaadatee ture raawwachuutti jira jechuun ibse. Wixineen seeraa lafa Oromoo alagaatti gurguruu xumuramee hojiitti seenaa jira ka jedhu ibsichi Oromiyaa diigeen bittinsa jedhee kan ifaa fi dhoksaatti dhaadate raawwitti seenes Ahmed jedha. Sana humnoota Oromoo irratti waraana labsuun jalqabee wixinee isaa naannoo uummattoota kibbaa diiguun agarsiise. Dhiyeenya immoo ajandaan isaa kana ta'uu komishinii marii biyyaalessaa of ijaarrateen ifatti lallabee ka jedhu ibsi abaa'oo kaleessaan caqafameera. Kanaaf irratti Oromoodhaaf diinni Ahmed caalu hin jiru ka jennu kun ilaalcha miti haqa lafa irra jirudha jechuun abaa'oo waboon ibsa barreeffamaan laateen hubachiisee jira. Hariiroo ijaarmaa siyaasaa jechuun qabxii kenne keessatti ammoo har'atti humni biyyattii keessatti argamu kamuu dantaa saba keenyaatti otoo hin bu'in Ahmed irratti hanga xiyyeeffatetti qabsoo humni Oromoo waloon sirna Abey irratti godhu qabatamaan akka gargaaretti ilaallaa jedheera. Oduu itti aanuun muummeen ministeera Itoophiyaa hidhattoota maallaqaan deeggaruun nageenya jeequ jechuun abbootii qabeenyaa himatanii. Gaaga'ama waraanaa hammaataa keessa akka jirtu Itoophiyaan daandii karaa nagaatti deebi'uun akkaan itti ulfaachuutu himama. Biyyattii keessatti bulchitoonni ulaa nagaa barbaadurraa inumaa karaa waraanni babal'atu filatu jedhamuun yeroo komatamanitti Ahmed ammoo hidhattoota deeggaru jechuun abbootii qabeenyaa himataniiru. Nageenyi akka dhufuuf abbootiin qabeenyaa hidhattoota maallaqaan deeggaruu dhaabuu akka qaban kan himan muummeen ministeera Itoophiyaa Ahmed waraanni akka itti fufuuf tumsi abbootii qabeenyaa olaanaa ta'uu himaniiru. Bulchaan Itoophiyaa kana ka dubbatan marii bakka bu'oota hawaasa daldalaa guutuu biyyaa waliin taasisan irratti ture. Akka yaada kennameetti mootummaan marii nagaaf qophii ta'uu ibsameera. Hidhattoota bosona jiran sooraa nageenya Itoophiyaa parsantii 60 ka jeequ abbootii qabeenyaati. Hidhattoota maallaqaan deeggaraa mootummaan nageenya akka fidu gaafachuun adeemsa sirrii mitii ka jedhu haasaa muummicha ministeera Itoophiyaa irraa dhaga'ame. Abbootii qabeenyaa dhugumaan nageenya barbaadu yoo ta'e humnoota bosona jiran deeggaruu dhiisuun gara nageenyaatti akka dhufan gorsuu akka qaban
yaada kenname keessatti caqafameera. Qaamni nageenya barbaadu jiraannaan nuti gama keenyaan qophiidha ka jedhan Abiy Ahmed mootummaan qaamolee karaa nagaa dhufan simatee waliin mari'achuuf qophii ta'uu dubbataniiru. Gaaffileen nageenyaan wal qabatanii ka'an gaaffii sirrii ta'us eeranii haa ta'u malee shaakalli qaamoleen nageenya akka mirkanaa'u gaafatan ofii isaanii qollifachaa akka waan dhimma mootummaa qofaa ta'etti ilaaluun sirrii akka hin taane ibsan. Dubbiin kun walitti qabachuu fi madda rakkoo nagaa ijoo maruu yoo ta'een alatti dhugaa lafarratti mul'atu miti ka jedhan namoonni danuun mootummaan balaa ofii geesse qaamolee biraatti qabachuun sirrii miti jedhaniiru. Inumaa dubbiin akkanaa adeemsa abbootii qabeenyaa rukutuuf saganteeffame ta'uu akka malus tilmaamamee jira. Oduu itti aanuun Hidhaarraa hiikamuun Andu'aalam Gosaa du'a intala keenyaa lammaffaadha jechuun maatiin himatan. Du'a kaadhimaasaa akka turte shamarree Qananii Addunyaatiin shakkamuun bitootessa darbe poolisiidhaan ka to'atame artist Andu'aalam Gosaa kibxata galgala Hidhaarraa gadhiifamuu abukaatoo isaa wabeeffachuun BBC'n gabaasee jira. Abukaatoon artist Andu'aalam Gosaa obbo Liiban Abdii akka jedhanitti ji'oota darban kana mana murtiitti dhimmi isaa ilaalamaa akka ture weellisichi sababa abbaan alangaa yeroo kennameefitti himata hin banneef mirga wabiitiin gadhiifamee jedhan. Ji'oota darban kana poolisiin qorannoo gaggeessaa ture. Poolisiin akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa caamsaa 15 bara 2017 qorannoo xumuree galmee abbaa alangaatiif dabarse. Abbaan alangaa ammoo qorannoon poolisii isa qaqqabee guyyaa 15 keessatti himata banuu qaba. Haa ta'uuti abbaan alangaa hanga caamsaa 30 bara 2017tti yookaan himata hin banne yookaan ammoo qorannoon dhiyaate himata banuuf gahaa miti jedhee galmee hin cufnee jedhan obbo Liiban. Abbaan alangaa qorannoon poolisii isa qaqqabee guyyaa 15 keessatti himata yoo hin banne maamilli isaanii kun seeraan ala hidhamanii jedhamee waan yaadamuuf mirga seeraan kenname mirga namni seeraan ala hidhame seera duratti dhiyaatee ilaalamu yookaan hibis corpus jedhamuun mana murtii gaafatan. Manni murtii iyyannoo shakkamaa kanaa ilaaluun mirga seeraa kennameef bu'uura godhatanii himatamaan kun mirga wabiitiin akka ba'u waan eeyyamaniif akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 3 bara 2017 kibxata galgala naannoo sa'aatii 12tti hidhaarraa bahee jedhan. Ammaan dura abukaatoon himatamaa kanaa manni murtii maamila isaaniitiif mirga wabii akka eeguuf irra deddeebiin gaafachaa turanillee poolisiin shakkamaan kun yoo ba'e ragaalee nu jalaa miliqsuu danda'a sababa jedheef mirgi wabii dhorkamee turuu isaa ibsameera. Adeemsi itti aanu maal ta'a jedhamanii ka gaafataman obbo Liiban ammaaf beellamni mana murtii qabame hin jiru. Murtii abbaa alangaa qofa eegnaa. Isaan yeroo fixanitti yoo himanni qabanamu ta'es yoo hin himachiisu galmeen haa cufamus jedhan garagalchaa nu qaqqabsiisan qofa eegnaa jedhaniiru. Du'a shamarree Qananii Addunyaatiin ka shakkame weellisaa Andu'aalam Gosaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 3 bara 2017 hanga waxabajjii 3 bara 2017 ji'oota 3f mana hidhaa ture. Ta'us hiikamuu weellisaa kanaa ilaalchisuun maatiin shamarree kanaa mormii dhageessisaniiru. Abbaan Qananii obbo Addunyaa Waaqoo hidhaatii bahuu miidiyaa marraa dhageenye jedhan. Tokkichi iftoominaan kana kan arganne jedhanii poolisiin nutti himne abbaan alangaa nutti himne bilaasha baatii 3 deemaa jirra. Dhiiga mucaa keenyaa sin arganne dhugaa mucaa keenyaa sin arganne lammaffaadha ajjeessan kaleessa jechuun hiikamuun weellisaa kanaa du'a lammaffaa mucaa isaanii akka ta'etti ibsan. Artisti Andu'aalam jalqabuma shamarree Qananiin erga du'uun ishee ibsamee booda du'a ishee keessaa harka akka hin qabne waakkataa ture. Maatiin shamarree kanaa ammoo intalli keenya harka namaan malee ofirratti miidhaa qaqqabsiifti jennee hin yaannu jechuun dubbataa turan. Manni murtii dhimma kana baatiiwwan muraasa darbee hordofaa turuun ijoo dubbii miidiyaalees ture. Haa ta'u malee boodarra miidiyaaleen dhaddacha seenanii akka hin gabaafne dhorkamaniiru. Oduu itti aanuun hundeessaa fi gulaalaa olaanaan miidiyaa Itoophiyaa Insider Tasfaalam Waldiyaas to'atame. Hundeessaa fi gulaalaa olaanaa miidiyaa onlaayinii Itoophiyaa Insider gaazexeessaa Tasfaalam Waldiyaas dilbata waxabajjii 8 bara 2025 odeeffannoo sobaa tamsaasuun shakkamee humnoota nageenyaatiin to'annoo jala oole. Miidiyaan Itoophiyaa Insider ibsaa kaleessa waxabajjii 10 baaseen gaazexeessaan Tasfaalam Finfinnee mooraa hoteela Giyoon keessaa humnoota nageenyaa uffata siviilii uffataniin to'annaa jala ooluun halkan sana gamoo buufata poolisii naannoo Isxifaanositti argamu keessatti teessoo irra taa'ee akka buluuf dirqamuu ibse. Sana booda gaafa wiixataa waxabajjii 9 bara 2025 gara waajjira poolisii naannoo Qeeraatti jijjiirame. Kaleessa kibxata waxabajjii 10 bara 2025 manni murtii sadarkaa duraa magaalaa Finfinnee
kutaa magaalaa Qiirqoositti dhiyaatuun wabii birrii 15,000 akka gadhiifamu murtaa'us garuu hanga ammaatti gad hin dhiifamne jedhe. Itti dabaluudhaan murtii mirga wabii Tasfaalamiif kenname booda poolisiin afaaniin ol iyyannoo akka dhiyeessu dubbachuu kan ibsichi, haa ta'u malee hanga ammaatti sirnaan mana murtiitti ol iyyannoo akka hin dhiyeessine ibse. Wabii gaazexeessaa Tasfaalem kabachiisuuf dhaabbata abbaa qabeenyaa miidiyaa kanaa Haq Miidiyaa and Communication maallaqa barbaachisu kaffalus xalayaan ajaja manni murtii poolisii kutaa magaalaa Qiirqoositti barreesse poolisii dhimmi ilaallatuun waan mallattaa'iniif hafeef mirgi wabii mana murtiin kennameef akka hin mirkanoofne ibsichi ni mul'isa. Dhaabbatichi hidhamuun gulaalaa olaanaa Tasfaalem Waldayaas hojii miidiyaachaa irratti dhiibbaa guddaa akka qabu hubachiisuun hatattamaan gara hojiitti akka deebi'u waamicha dhiyeesseera. Gaazexeessaa Tasfaalem bara 2021tti hiriira mormii yeroo ayyaana Irreechaatti gaggeeffame viidiyoo waraabuun miidiyaa isaa irratti tamsaasuu isaatiin poolisiidhaan to'annaa jala oolfamuu isaa ni yaadatama. Oduu keenyatti aanuun barreessaan Keenyaa mataa keessa rukutamee ajjeefamee jedha qorannaan reeffaa. Barreessaan lammii Keenyaa to'annaa poolisii jalatti du'ee mataa keessa rukutameeti duuni isaa haleellaa irratti raawwateen ta'uu hin ooluu jedhe qorannaan reeffaa taasifame. Qorannoon kun yaada poolisiin Albaartii Ojiwaangi mataa isaa keenyan manaatti of dha'ee of miidhe jedhe waliin wal darbeera. Duuni biloogarii kanaa Keenyaa keessatti mufii jabaa uumeera. Dhaabbileen mirgaa poolisiin gaafatamuu qabaa jechaa jiru. Ojiwaangi kan hidhame komii hoogganaan itti aanaa poolisii biyyatti miidiyaa hawaasummaa irratti maqaa na balleesse jedhanii erga himatanii booda. Sababii du'a isaatii ifa jira. Miidhama mataa, mormii qabamuu akkasumas miidhama kaan haleellaan irratti raawwatu agarsiisudha jechuun qorataan reeffaa biyyattii Beernaardi miidiyaatti dubbateera. Bu'aa qorannoo reeffaa kanarratti ammatti poolisii waan dubbateen qabu. Ojiwaangi Eksii akkasumas Feesbuuka gubbaa dhimmoota siyaasaa fi hawaasummaa waayitaawaa irratti barreessa. Torban darbe gaafa jimaataa magaalaa lixa biyyattii Abeyitti hidhamee gara magaalaa guddoo biyyattiitti geeffame. Barreessaan umurii 31 barsiisaas ture jedhame kun ajaja itti aanaa poolisii biyyattii Eliwiid Laagaat waan qeequu eega barreessee boodadha to'annaa jala kan oole. Ergasiis duun isaa dhaga'ameera. Oduu keenya dhumaatiin deeggarsa biyyoota Arabaa gamtoomaniin Liibiyaan haleellaa daangaa irratti raawwatteetti jechuun Sudaan himatte. Baha Afrikaatti lolli adeemaa jiru daran babal'ataa waan jiru fakkaata. Lolli bakkeewwan ga'e hin beekne qaqqabuu fi biyyoota kanaan dura maqaan isaanii dhiyootti lola keessatti hin dhaamne dabalateera. Haalli kun naannicha yaaddoo nageenyaa jala galchee akka jiru himame. Akka gabaasni irra ba'e jedhutti Sudaan Liibiyaan haleellaa daangaa irratti raawwatteetti jechuun himattee jirti. Ibsa ba'e kanaan akka jedhametti humnoonni waraanaa Liibiyaa daangaa irratti haleellaa raawwachuu Sudaan ibsiteetti. Haleellaan kun deeggarsa biyyoota Arabaa gamtoomaniin ta'uu Sudaan himatteetti. Ibsa biyyoota lamaa himatu kana keessatti Sudaan akka ibsiteetti humnoonni waraanaa Liibiyaa kanneen Birgeedii Kaaliifaa Haftaariin bobbaafaman daangaa irratti haleellaa raawwataniiru. Haleellaa kanas humna dafee qaqqabaa Sudaan kanneen Rapid Support Force jedhamanitti makamuun haleellaan kun raawwatamuu isaa ibsite. Raayyaan ittisa biyyaa fi ministeerri dhimma alaa Sudaan ibsa adda addaa kennaniin naannoo daangaa biyyoonni sadii wal daangessan daangaa Sudaan, Liibiyaa fi Masrii gidduutti haleellaa qindoominaan raawwatameera jedha ibsichi. Kun loltoonni Rapid Support Force humnoota Liibiyaa Kaaliifaa Haftaariin deeggaraman naannoo sana qabachuuf yaaluun hirmaannaan garee Liibiyaa seera idil addunyaa kan kanaan duraa hin argamne cabsuu fi qaama shiraa idil addunyaa fi naannoo bal'aa ta'uu himate. Ministeerri dhimma alaa taatee kana hammaachuu balaa qaba jechuun sirna Abudaabiin kan deeggaramu ta'uu ibseera. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon har'aaf harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.